Baay'ee tuffii malee amma dhufaan jira naan jenne sila. Si. Yeroo dinqisiifatu isa jalqabaan. Dhuguman teenya. Gaariidha. Fannaa kee irraa kanatti baay'ee gammadeera. Galatoon. Waan jedhu qaba. Yoonatti hafee hoo? Maaloo waan tokko fudhadhu malee yeroo hundumaa har'a malee naan fudhatu maaloo affeerraa koo. Ilaa doktar. Yeroo jalqabaatiifis yeroo dhumaatiifis affeerraa kee har'a nan fudhadha. Kabajaa keetiif jecha garuu shaayii na dhuga waameen. Sadhumaallee egaa waaqatu beekaa. Affeerraa koo na fudhachuu keetti garuu nan gammada baay'ee. Maal seete doktar? Tarii nati jettu kuni hunduma keenya irra ga'uu kan danda'u. Dhugaa. Jaalalli kanuma jirudha si jalee. Ani tokko akkuma kana naa bartootaa hin barbaade jettee. Haa ta'u malee har'aa tolleetiin jedheera naan jechuun. Ifama doktar. Akkati miidhamtu hin barbaadu. Akkana miidhamtus hin barbaadu. Jechuun koo bareennumti keenya koo dhugaadhaaf dhuguma hin jedhamu. Laphii namaa cabsa bara. Seenaan koo dhuguma hin jedhamu. Ilaa doktar maal seete? Ati anaan jaalachaa. Ani nama biraa jaalachaa. Akkamitti wal jaalachuu dandeenya doktar? Mee yaadime xiqqoo orma shookin keetii yaadime? Maal jecha? Ilaa maal jechaan jira fakkaate doktar? Affeerraa kee dura fudhadha shaayii. Garuu jechoonni kee hundumtuu ulfaatu bara. Maal jechoonni keessatti wanti fayyee kennu bareedan yoo isa maal ta'a? Maal seete doktar? Ati anaan jaalachaa. Ani immoo nama biraa jaalachaa. Akkamitti wal jaalachuu dandeenya? Nama biraa Mee xiqqootti yaadimee doktar? Ani baroota koo darban keessatti namoonni onnee koo keessatti jaalladhee qaba. Si jedhee? Ati moo? Eeyyee. Ammas immoo bara nama jaalladhu hin qaba. Ati jaalalli qabdaa? Namaatti nan beeka. Ati immoo akkasumatti yaaduu qabda. Amma immoo nan hordofiniifi maaloo doktar? Maaloo? Carraa karaa barbaadadhu. Maaloo jaalalli naaf ta'e maaloo jechuudha. Waan na jaallattuuf guddisatti galateessa. Akkasii malee jiraachuu hin danda'u. Seenaa. Kanaaf doktar yeroo dhumaatiif sittumuudhaaf kan ta'e. Maalumu maalinni kun herreegni kun xirrooftu san konkolaatichaani wanni kun oduun sirraayin sanyiin biyya alaa deemuuf ta'a amma irraatu kana tuffiisati bakka isaa ani waan hundumaa nan sirreessa obbo Gurmu abaju sanyiin biyya alaa deemee fi waan addanaa hundumtuu dogoggorri uumame akkuma uumametti dhiisee deemee namni waan hundumaa natti waan himeef ani nan sirreessa. har'a horoofee jettu bara amma irraa turre kun immoo ana gaafachiisa gaafa hojii taroon dhufna ana na gaafachiisa. Konkolaatonni lamaan akka achitti hafan biraatii waan hundumaa itti meeramiti waan hundumaa natti waan himeef ani nan sirreessa. Nan beeka sun hundumti keenya hin beekna bara. Maarree kun immoo ana gaafachiisa. Kana nan qorata. Addana na biraa ta'a kun. Haa ta'u. Toleta mee garuu
sirriitti yaada waa'ee kana. Ati dhiphanii eenyumaa biyya. Maal gosa egaa akkuma dandeessetti waan hundumaa danda'u qabda kan maal gochuu dandeenya. Hojiin bareedaa. Jechuun egaa maal goonanii bulchuu dandeenya. Xiqqooshi natti fufurdante kanaafan isin jedha. Reservee manatti waan furdanneeru natti hin fakkaatu. Garuu hojjechaa jira galata waaqayyo. Haa ta'u. Maal nama furdisa jetteeti halkanii guyyaa hojjetanii. Otoo asofnu waa'een konkolaattota afanii sun maal ta'e maalirra geesse? Hordofama jira gayoonatti. Guyyaa guyyaan bilbila nama bilbilaa. Gidduu kana feesifnaa kan jedhanitu isaan. Maali dogoggoran kan nama fe'anii dhufanii biraatti goone turre yeroo daran. Kan dhufe qaqqabeera. Jechuun isa garbaasa sana qaba. Garuu warra hafan xiyyeeffannoodhaan hordofii irratti taasisuu sana jira. Sirriidha. Kanaaf Baay'ee. xiyyeeffannoo guddaa barbaachisa siin jechuudha. Tole. Ta'uu qabas. Hordofii cimaa guddisu sana jira. Maali mataa mucaa kanaa sisirreessii fi galma ishee mana barumsaadha. Maal akkana jedhee fuuldura koo dhaabbatte maal? Shaayiidha moo buna dhabdu wayyi? Amma buna miidhamu. Buna nuu fayyadu. Ese.